Ashama daawwattoota keenyaa kabajamoo jaallatamoo kan chaanaalii ATM Afaan Oromoo akkamiin nagaa fa'aa jirtu akkuma beekamu chaanaaliiwwan kanarratti jechuudha pilaatfoormiiwwan garaagaraatiif ibsa isiniif kennaa turredha jechuudha akkuma beekamu Allied Gold irrattis namoonni hedduun keessaan balansii kootirratti naaf hin galle akkasumas deelii inkaamii fi wantoota hedduun keessaan nagaafatanii cuunfaa isaa asumatti liinkii isaa seennee jechuudha isin argisiisuu barbaanna jalqabumaa jechuudha yeroo seentan liinkii isaas as jala isiniif hin kaa'u namoonni haaraa taatan jechuudha eegaluudhaaf yoo barbaadan jechuudha liinkii isaa kunooti chaanaalii keenya keessaa isa argattu akkasumas diskiripshinii jala isiniif hin kaa'a jalqaba liinkii kana cuqaasna jechuudha erga cuqaasne jechuudha wantoota nu fidu kana keessatti jechuudha ani jalqaba seeneen jira waan ta'eef seennee keessumaan isin argisiisuu barbaada jechuudha amma egaa keessattuu kun isaanowwan kan stable welfare fi activity irratti jechuudha fakkeenyaaf stable yoo bittan jechuudha 350 fakkeenyaaf 350 guyyaa 39ffaa irratti isiniif gala jechuudha walii gala isaa daily meeqa isiniif kenna 254 dabalaa isiniif kenna jechuudha keessan kana jechuun walii gala 6,000 fi birrii jechuudha dhuma guyyaa 39ffaa irratti isiniif kenna fakkeenyaaf haa ilaallu account kan jedhu kan yeroo takka cuqaasne orderii kiyya keessa seeneen isin tarkiisa orderii kiyya kana keessa seeneen isin tarkiisa fakkeenyaaf kunaan immoo stabilii tokko nan qabu waan ta'eef fakkeenyaaf kana dura wilfeeris biteen jira wilfeeriin xumuramee jira kan ammoo fakkeenyaaf kanan bitee kan daily 470 kan jechuun VIP kan hin bitee jechuudha kan stabiliidha kan birrii kumaatee jechuudha kan birrii kumaan bitee ture jechuudha kanaaf guyyaan fakkeenyaaf har'a guyyaan maarchii meeqaadha maarchiin 16 jechuudha maarchii 16 kana jechuun asirraa kaasee guyyaa 24 tiin bitee guyyaa 24 baatii lammaffaa maarchii osoo hin ta'in feebruaarii keessa bitee feebruaarii irraa naaf eegale jechuudha walitti qabaa deemaa jira jechuudha walitti qabaa feebruaarii kanarratti deema jechuudha osuma deemu guyyaan har'a fakkeenyaaf meeqan isin jedhe guyyaan har'a 16 guyyaa 16 kanarra dhufa laal amma kiyyee jechuudha haga guyyaa asii gahee jira jechuudha haga guyyaa asii gaditti hafe kana yeroo gahe amma guyyaan xumuraanii fudhadhu guyyaa 3 baatii 4ti amma baatii 3 ta'e jechuudha kanaaf guyyaa kanarratti asirratti nuuf galatoota linkaan yeroo san finish ta'a jechuudha kanaaf kan akkanatti akka hubattanii asumaan isiniif dhaama inni biraa immoo wilfeeriidha jechuudha fakkeenyaaf inni wilfeeriin kun jechuudha guyyoota muraasa keessatti jechuudha inni kun wilfeer waan ta'eef 250 guyyuma 3 keessatti jechuudha isiniif gala kanaas annaaf galeera jechuudha wilfeerii kiyya irratti kan reefu isinitti argisiisan jechuudha 603 tokkoon isiniif gala akkasumas VIP waan kan erga xumurtanii VIP tu bitachuu dandeessu fakkeenyaaf inni kunis guyyuma 3 keessatti birrii kumaanii 650 isiniif gala walii gala 9,900 fi 50 jechuudha guyyoota 3 keessatti isiniif seena jechuudha baalaansii irratti ani argitu jechuudha yeroo isiniif seenu wilfeeriin kun baay'ee bareedaadha jechuudha kan biroo kanarratti jira jechuudha kanarratti jechuun kunuutii guyyoota 20 booda fudhattu kanas akka stabilitti guyyaa dheeraa osoo hin taane guyyoota 20 keessatti 300 isiniif galee fudhattu jechuudha wanni isiniif galu qabu jechuudha kanaaf haalawwan kanaan kan bitamanidha jechuudha kanaaf namoonni biraa immoo namoota riichaarjii godhan irratti riichaarjii erga gootanii fakkeenyaaf riichaarjii kana 550 akkas jira 350 yeroo takka cuqaastu akkaataa itti galchan hundani beektu jechuudha chaanal waanii gootu ergasii riichaarjii gootu riichaarjii sanarraa jechuudha Processing haga CBE baankii jechuudha xumurtanii transaction ID hunda guutanii erga xumurtaniin booda account balance kanarratti fakkeenyaaf account balance kana 0 dha isa kanarratti 350 isiniif galuu yoo handidu ta'e jalqabuma erga xumurtaniin booda jechuudha transaction keessan CBE dhaan erga xumurtaniin booda isa dhuftu service kana dhuftu help kana yeroo takka cuqaastu erga processii CBE xumurtanii dhuftaniin booda jechuudha CBE sana tu kunis akkasuma online service kana yeroo takka cuqaastan yeroo takka erga cuqaastanii asirratti haay jettu jechuudha yeroo takkaaf haay jettanii barreessitu erga jettanii barreessitu bifa kanaan isiniif fida jechuudha bifa kanaan erga isiniif fide recharge issue recharge wajjin wal qabatu waan ta'eef recharging kan isiniif hin galle yoo ta'e bifa kanaan recharge issue cuqaastu ergasii you can top up here recharge did not arrive minimum deposit amount is 200 jechuudha deposit gochuudhaaf
Kanaaf you can use ETB or USDT deposit. Kanaaf recharging keessan did not arrive yoo kan ta'u ta'e kana jechuun baalaansii keessa irratti yoo kan isiniif hin galle ta'e did not arrive kana cuqaastu. Yeroo kana cuqaastanii yoo isiniif hin galle ta'e steepii kana deemaa isin jedha fakkeenyaaf kunooti steepii online kana cuqaastu ergasii servicii kana erga seentanii your deposit has not been received yet kan jedhu kana seenaa jedha. Ifoo deebinee jechuudha eessa seenaa jechuudha ariitti online service tuqaasna ergasii isa kana cuqaasa. Isa kana cuqaasneeti asirratti wantoota guutamu fakkeenyaaf ani 250 galchitan yoo kan ta'e fakkeenyaaf akkaawuntii keessan yeroo galchitan yeroo bakka sana cuqaastan efumaaf isiniif fida jechuudha. Kun asitti amma 250 kan balance irratti hin galle jechuudha. Yeroo sun tuqaastu asiin ergasii transaction ID keessan galchitu transaction ID booda description jechuudha. Not arrive on my balance jettanii barreessuu dandeessu. Ergasii screenshot CV keessanii jechuudha. Iddoo kana cuqaasuudhaan jechuudha. Iddoo kana yeroo takka cuqaasuudhaan galchitu jechuudha. Isa sana irratti jechuudha. Suuraa sana jechuudha. Erga isamis feedback gootu sa'aatii tokko hin geenye sa'aatii wanta sa'aa tokko hin geenye keessatti baalaansii keessan keessa isiniif galaa jechuudha. Erga baalaansii keessa isiniif galees namoota hedduu dogongoraan isaan irratti argee maal ta'an argee orderii keessa osoo hin galinii fi dhiisu jechuudha. Baalaansii keessa erga galee fi hojjechuu jiraaf itti fakkaata. Inni sun sirrii miti. Erga baalaansii keessa isiniif galee fakkeenyaaf kan 300 stable bittayyoo kan ta'u taate yeroo takka baay'ee as jirra jirtu kana cuqaastu. Baay'ee erga cuqaastanii as gadii tan dhuftanii baay'ee gootu. Erga jettanii hojii eegalaa jechuudha. Namoota keessaan hedduun quunnaman baalaansii irratti erga galee fi hojii eegaleef itti fakkaatee dhiisu jechuudha. Keessaan namoota hedduu argeen jira. Wilferii yoo kan bittan taates gabbuutaniitu wilferii kan irratti baay'ee gootu. Erga baay'ee gootaniin booda akkaawunti kan jedhu kana gadii kana yeroo takka cuqaastu. Yeroo takka cuqaastanii isa seenuu qabdu order kan jedhu kana seentu jechuudha. Yeroo takka orderii kana keessa maaf seentu productiin isin bittan sun yoo as keessa kan hin jiraanne ta'e hin bitanne jechuudha isin. Fakkeenyaaf productii kana VIP1 asumas VIP2 VIP1 kana bituu keessan maaliin beektu kun as orderii kana keessa isiniif ta'u wilferis akkasumas yoo kan bittan taate fakkeenyaaf VIP1 wilferii yoo bittan haala kanaan isiniif ta'u qaba. Activities yoo bittan haala kanaan akkanatti isiniif ta'u qaba jechuudha. Yeroo kana isiniif hojjechaa jira jechuudha. Galiin isiniif galaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf wilferiin kan guyyaa 3 keessatti akkamitti akka isiniif galu asirratti isin agarsiisa detail cuqaastu. Detail kan jedhu kan yeroo cuqaastu kunooti. Fakkeenyaaf guyyaa meeqaatti guyyaa 24 25 26 guyyuu sadeen kana keessatti naaf galeera turee jira jechuudha. Inni kun tootaalii kunooti asirratti finish ta'uu isaa agarsiisa jechuudha. 609 guutumaan guutuutti naaf galuu isaati jechuudha. Kanaaf haala kanaanii isa kana hojjettan jedheen amanaa jechuudha. Kanaafuu namoonni yaada qabdan jechuudha. Kana irrattis yaada keessan kan nadhaa jechuudha. Yaada biraa kan isinitti cimee waan jiraate akkasumas telegiraamii keessaan nu dubbisuu dandeessu. Viidiyoon har'aaf qabnes kana fakkaataa jechuudha. Haga viidiyoo kaaniin wal arginutti nagaan nuuf tura.